Hai kam jirtan ani nagaa kooti galata rabbiiti. Arrammoo waa'ee maachingii piriinsiipiliidhaa waliin laalla jee yaade. Maachingii piriinsiipil jechuun gabaabumattuu yeroo iventiin tokko biizinesii keenya keessatti ta'u waa gurguruus dandeenya, waa bituus dandeenya. Yeroo nuti waa gurgurru kana gurgurtaan nuti gurgurre sun akkamii gurguramee harkarra gurgurame moo akka liqitti gurgurame jechuun qabdii wayii tokko nama irraa fuudhanii waan liqii namarraa fuudhan san deebisanii bu'eeroodhaaf nama deebi'e jechuun gabaabumattuu karaa lookaalii akka naannoo kanatti salafa waan jabu yookaan duubee yaama yeroo tokko tokko akkasii gurgurre moo harkarra gurgurree waan jabuu fi yerooniif immoo ekspensii takka baasnu yookaan waa binnu bitaan nuti binne sun immoo harkarra namarraa binne moo akkuma reefu jeesan duubee yookaan salafaan namarraa binne yaada ijoo sun if keessaa qaba maachingii piriinsiipil jechuun akkamitti akka nuti gurgurredha yookaan how we record business event in one business transaction and how we report that event on income statement or financial statement irratti akkamitti akka nuti waan san record goonuu yaada ijoo of keessaa qaba. Karaa nuti ittiin business eventii tokko ittiin record goonu karaa lamaa jira. Karaan lamaan jiru the cash basis of accounting or the accrual basis of accounting waan jedhamu jira jechuu. Cash basis jechuun harkarratti maallaqa harkarra fudhattee waan gurgurtus ta'ee waan bittu san gaafa waa bittu maallaqa kannitee harkarra abbaa qabeenyaachi kannitee ati immoo waan sana harkarra fudhachuu jechuudha. Kaash jechuun yoo immoo waa gurgurtu maallaqa harkarra fudhattaa abbaa fudhatuufis harkarra kannitaa jechuudha. Accrual basis jechuun immoo bifa gartee akka salafatti jechuun post fond kate jechuudha. Kafaltiin takka ammoo meeshaan fudhatamu sun amma fakkeenyaaf waan akkana jiru namni waa gurgure tokko namni waa gurgure yeroo waa gurgure san gurgurtaa san yoonii fi yeroo muraasa booda waan gurgurate sana fakkeenyaaf namni tokko maal qabaa jennu gaabumatti moobaayilii takka harkaa qabaa jennu moobaayilii inni harkaa qabu tana gurgurachuu barbaade maallaqa fudhatee garuu moobaayilii tana abbaa bitatu saniif yoo hin kennine kan akkana jechuun kiyya post pond service yookaan wanta post pond ta'e tokko waan achi dabarfame tokko jechuudha. Takka gatiin isaadhaa kafalamee waan achi dabre tokko waan kan namni tokko jechuudha. Gatiin isaa kafalamte garuu waan sun hin raawwatamin jechuufi hojiin tokko hojjetamee hojiin hojjetamte sun yoo maallaqni hojii saniidhaa harkarra siin kennamin kaash beekaa waan harkarra fudhatteef harkarratti fudhatiin jechuu gabaabumattuu accrual basis jechuun. When the cash basis is used, revenue are reported in Prepaid, in which cash is received, and the expenses are reported in the Prepaid, in which cash is paid. Kana jechuun maal jechuudha? Cash basis kana keessatti revenue'n tokko yeroo inni itti report ta'u yeroo inni kaashiin tokko jechuun kaashiin maallaqa waa gurgurannee maallaqni ogguma nuu seene san akka maallaqni nuu seenen waan san hanganaan gurguradhee jennee yeroo inni itti beeksisnee waan san report goonu jechuudha. Expense reported in the Prepaid in which cash is paid. Expense kayyannuun immoo baasiin hanganaan baasii jettee qabeetu gaafa guyyaa maallaqa baastisan jechuudha. Waan itti maallaqa baastisan guyyaa harkatte osoo hin ta'in waan guyyaa itti maallaqa baastisan jechuudha laal. Kanaafuu cash basis jechuun guyyaa nuti maallaqa itti baasne san guyyaa nuti maallaqa itti baasne yookaan guyyaa itti maallaqa harkanne sanitti report goone jechuudha. Accrual basis jechuun immoo accrual basis jalatti when accrual basis of accounting is used, revenue are reported in the Prepaid in which they are earned, and the expenses are reported in the Prepaid in which they are incurred. Attempted to produce revenue jechuudha. Amma jechuun maal jechuudha?
Accrual basis jalatti gaafa accrualii jenne kana jechuudha. Guyyaa itti maallaqa kafallisan osoo hin ta'in guyyaa itti gartee waan san gara keenyatti deeffanne fakkeenyaaf waan tokko binnee waan san gizee binne maallaqa kafallee binna. Waan akkanaa biteetiin jiraa jee abbaan ka galmeeffatu akka kaashi beesitti guyyaa itti maallaqa kafale. Garuu akka accrual beesitti guyyaa itti waan bite san gara kaampaanii isaa gamana fideetti jechuudha. Guyyaan inni itti riikardu godhu. Yoo expense taate guyyaa itti maallaqa kafalee san osoo hin ta'in guyyaa itti waan maallaqa kafaleef san harkate jechuun expense are reported in the period in which they are incurred in attempt to produce revenue jechuudha. Revenue kana produce gochuudhaaf waan itti baasu takkaa jira. Fakkeenyaaf namni gommistaa makiinaa qabu tokko gommistaa tana keessatti meeshaalee adda addaatiif barbaachisa. Oksijiiniin jira, elektiriik biiliin jira, wantoonni adda addaan jiran jechuu kafaluudhaaf. Kafaltii isaanii san gisee kafale guyyaatti sarviisii harkate sanitti jechuu ka galmeessu. Kanaafuu kaashiin guyyaatti maallaqa kafalle saniin galmeessina. Kanarratti immoo guyyaa itti gartee waan maallaqa kafalleef yookaan waan maallaqa nu harkamsiisan gara kaampaanii keenyatti finne guyyaa san galmeessina jechuudha. Adjustment are some of the trial balance amounts are not correct. The amount is listed for prepaid expense are normally overstated. Kana jechuun maal jechuudha? Adjustmentiin kun gaggeeffamu trial balance yeroo darbe ilaallisan. Trial balance jechuun eega leejirii hundi isaanii kan kaashitiis, kan account receivabilities, kan supplies, kan equipmentiis akkasumatti illee ka liability jalatti account payability fi not payability eega galmeessine owner equity jalatti akkasumatti drawingii expense revenue jennee eega galmeessineen booddee capital jennee eega galmeessinee xumurreen booda leejirii isaanii jechuudha. Baalaansii dhumaa normaal baalaansii isaanii kadhumaa san gizee galmeessine hunda isaaniidha gizee galmeessine DBT fi krediitiin dirqama wal qixa ta'uu qaban. Ka DBT jala jiruu fi kan krediitii jala jiru normaal baalaansiin isaaniidha wal qixa ta'uu qaban. Garuu immoo yeroo tokko tokko akkaataan isaan itti wal qixa hin taane jira. Trial balaansii warreen jenneen san jalatti yeroon isaan itti wal qixa hin taane jira jechuudha. Kanaafuu isaan san wal qixxeessuudhaaf wantoonni hojjetamuu qaban maaltu jira? Adjustmentii waan wal qixxeessan wal qixxeessitoota akka jechuuti jechuudha. Afaan Oromoo directly eegaa eekkine akka waan wal qixxeessitoota yookaan sirreessitoota interiyoota adda addaatii jira. Intirii kan jenneen sun amma fakkeenyaaf isaan kun maaliif dhufanii sababa kaampaaniin tokko kaash beesii fayyadamuuf immoo accrual beesii fayyadamuuf kanaas mee waliin ilaalla. There are two effects on ledger when daily reduction in prepaid expenses not recorded. There are two effects on ledger when daily reduction in prepaid expenses not recorded. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko amma fakkeenyaaf kaampaanii tokko keessatti kaampaanii tokko hojjechuudhaaf yookaan biizinesii tokko hojjechuudhaaf namni tokko biizinesii tokko hojjechuudhaaf mana kireeffataa jennu. Gaafa inni mana kireeffate manni inni kireeffate kun baatii sadiif kireeffate yookaan ji'a sadiif kireeffate ji'a sadiif gaafa kireeffatu hammuma keessa bulaa deemuun kan hanguma itti hojjechaa deemuun hanguma guyyaan dabalaa deemuun maalleen jiini sadeen inni itti kireeffate sun hir'achaa deema. By the way gaafa mana akkasii kireeffattee if dura kafalte jechuudha. Osoo keessa hin jiraatin if dura gisee kafalte prepaid expense yookaan prepaid rentii jalarra sii ramadamaa jechuudha. Kana jechuun guyyaa itti maallaqa kafalte saniin kaashiidhaan galmeeffattaa jechuudha. This is known as cash basis dha. Guyyaa itti maallaqa galmee kafalte sanii record godhatta jechuudha income statement jalatti. Kanaafuu dhiibbaa lama qaba jechuudha. There are two effects on the ledger when the reduction in prepaid expenses not recorded. Amma fakkeenyaaf ati ji'a sadaffaadha ji'a sadiif kafaltee ji'a sadiif waan ji'a sadii kafaltee dhaabata keessa bulaa deemtuun gaafa jiinii tokko yookaan jiinii lama dhume income statementiin hojjedhaa jettee kaatati. Income statement jechuun asseetii hangam takkaan qabaa jetteeti financial statementii hojjechuu kaata. Yeroo kana ji'a lama keessa jiraattee jirta. Ji'a tokko qofaa seefee jechuudha. Ati qabeenyi kee hajamu waan ji'a tokko qofa. Kanaafuu asset account are overstated taate. Maal jechuudha? Expensiin kee sun kan dhumee jiru akka waan harkaa qabdutti galmeessitee waan ta'eef ni guddate jechuudha.
asseetiin kee kun waan ati qabdu sen caalaa waan dhugaan silaati qabdu baatii tokko qofa qabdaa garuu immoo baatii sadii hojjettee jechuudha baatii lammaffaa irratti gizeen faayinaanshaal isteetmentii hojjettu. Kanaafuu asseet akkaawuntiin kee maal ta'a overstated ta'a. Expense are not understated. Then the net income will be overstated or the net losses are understated. Kana jechuun maal jechuudha? Ji'a lamaaf waan ji'a lamaaf keessa jiraatte waan ji'a sadii kireeffatte ji'a lamaaf keessa jiraatte garuu immoo gaafa ji'a lammaffaa keessa jiraatte xumurte kanarratti guyyaa dhumarratti ji'a lammaffaa guyyaa dhumarratti gaafa ati faayinaanshaal isteetmentii hojjettu expensiin kee waan xiqqishoo baasii xiqqoon qofaan baasii jettee amantaa jechuudha. Garuu immoo baasii hedduu baastee jirta. Ji'a lama fakkeenyaaf achi keessa gubdee jirta. Kanaafuu understated ta'a jechuun real value sanii ta'a jechuudha expensiin kee. Your expenses under your real value sanii. Kanaafuu understated ta'a. Kana booda immoo maaltu ta'a? Then the net income will be overstated or the net losses understated. Kana jechuun maal jechuudha? Net income kee lama fakkeenyaaf waan hin jeekuun sirriitti isin eegaluu qaba. Net income is equals to revenue minus expense jennee yeroo darbe. Kanaafuu expensiin kee sun understated jechuun net income kee immoo overstated jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Net income is equals to revenue minus expense jennee. Amma fakkeenyaaf net income kee kun x yaa jennu net income is equals to x then net income x eega jenne x is equals to 8 minus 4 yoo jenne jechuudha. 8 minus 4 yoo jenne maaqataa 8 minus 4 is equals to net income is equals to 4 taati jechuudha net income kee. Garuu immoo real expense ati baaste sun 4 yoo son ta'in yoo jaatee guyyaa irraa waan hin galmeessiniif ji'a lama keessa jiraatte kanaafuu income statementiin kee sun meeqaani lamaan real lamaan overstated jechuudha. I hope na hubattan jeetii yaada. Loosiin ati immoo hangi ati baaste baasiin ati baaste sun yoo baasii taate baasiin ati baaste sun ni xiqqaata understated ta'a jechuudha. The entry is recorded. The entry is recorded to record at the end of accounting period to bring the account up to date and to assure the proper matching of revenues and expense are called adjusting entry. Wanti wal sii qixxeessu sun jechuudha. Fakkeenyaaf baatii lama irraa baatii sadiin kireeffadhee fakkeenya duraa sana jalaan dagatiin nagaa baatii sadiin kireeffadhee baatii lama irraa gubeetiin jira baatiin lamaan gubatte tun jechuudha. Laal expired doonkaan expired net expired rent expensing jechuudha. Rent expensing keessun ka barbaachisu sun wal qixxeessuudhaaf baatii lama irraa gubdee jirta. Hayyee akkasitti himu sun adjusting entry jedhaman jechuudha. Oggaa daleenu sirriitti isinii gala gara booddatti sirriitti na hordofaadha. Adjusting entries are journal entries that are recorded at the end of accounting period to bring the ledger up to date. Kana jechuun ledgeriin keessuun baatii lamaffaa guyyaa dhumarratti yoo galmeessitee financial statement keessan hojjette ledgerii akka guyyaa sanitti update kasii godhu sun jechuudha. Yookaan akka guyyaa sanitti waan wal sii qixxeessu sun adjusting entry jedhama. Yookaan seentuu adjust sirreessitu jechuun directly afaan oromootti wanti akkuma kiyyattiin jijjiire wanti akkasii wal sii qixxeessuun adjusting entry jedhama. Adjusting entries can be classified as either deferral or accruals. Asitti immas waan hubachuu qabdan deferralii fi accruals waan jedhamu jiran. Adjusting entry tun waan akkasii wal sii qixxeessu waan si sirreessu sun waan gartee tiiraal baalaansii keessa wal sii qixxeessu wantoota lamaa jira. Deferrals and accruals warra jedhaman jiran. Deferrals jechuun prepaid expense. Prepaid expense. Deferral jechuun wanta achi darbe tokko jechuudha. Kana jechuun kaffaltiin isaadha waan achi darbe tokko jechuudha. Expense that are paid in cash before they are used or consumed. Amma kana jechuun prepaid expense kana fakkeenya deferrals jechuun akka reefu kiraa manaa jenne sana maalleen isaadha kafalamee jira. Garuu immoo maalleen kafalamee jira. Garuu immoo manni sun keessa hin jiraatamne jechuudha. Karaa biraatiin hojjettoota si hojjetu tokko yookaan
delayed employee guyyaa baatii tokkoof yoo qaxarte osoo isaan si hin hojjetin osoo isaan siif hin hojjetin maallaqa kafalteefii jirta. You have already paid the cash but you have not what they do for you. Waan isaan silaasii godhan sanii harkanne garuu immoo qarshii kafaltee jirta. This is known as deferrals or postponed expense jedhamanii jechuudha isaan kun. Postponed expense jedhaman. Unearned revenue warri jedhaman immoo unearned revenue received in cash before delivering goods or service. Fakkeenyaaf unearned revenue jechuun namni tokko gurgurtaa tokko gaggeessee maallaqa fudhatee jira. Garuu immoo wanti gurgurame sun still harka isaa jira jechuudha. Dabarseen kaniin waan akka reefu isin hin geessan. Kana jechuun maallaqni harka isaa michaa jira. Waan fudhatee jira jechuudha. The person that or the teller simply seller jechuu dandeessanii seller have or received the cash but he is not delivering goods or service. Fakkeenyaaf kana jechuun maal jechuudha? Mana rifeensaa tokko lixxee maallaqa kafalte. Garuu immoo abbaan mana rifeensaa qabu sun maal hin goone rifeensa siin sirreessine jechuudha. Namicha saniif maal ta'a? Unearned revenue ta'a. Abbaa rifeensa siin sirreessu saniif. Siif immoo maal ta'a? Gabbuun ilaalla jechuudha. Siif waan inni ta'u. Sarviisii jala ramadaman mana rifeensaa seentee geeroonii fi maallaqa kafaltee garuu immoo osoo rifeensa hin sirreeffatin deemte. Abbaa mana rifeensaa qabu saniif this is known as unearned revenue. The revenues that already received in cash but the goods or service is not delivered jechuudha. Kanaa jechuudha akkasitti hubattanii. Accrued expense jechuun immoo expense incurred but not yet paid in cash or recorded jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Accrued expense jechuun wanti sun amma fakkeenyaaf akkuma reefu asitti faallaa isa kana jechuudha. Prepaid expense and deferrals kana jechuun expense raawwatamee jira. Mana namaa tokko keessa jiraattee jirtati. Garuu immoo liqii san still now hin kafalle jechuudha. Maallaqaan hin kafalle. Kanaafuu abbaan mana isii kireessu sun maal godhee jira? Expensiin raawwatee jira. Yookaan baasee jira. Garuu immoo waan islaa baasii itti baase san still now hin arganne jechuudha. Mana tokko keessa jiraattee maallaqa osoo hin kafalin yoo hafte jechuudha. Faallaa isa reefu saniin jechuudha. Accrued revenues jechuun revenues earned but not yet received in cash or recorded. Kana jechuun akka account receivables ni wajji walqixa tokko jechuu isaan kun. Accrued revenue jechuun revenues earned but not received in cash. Fakkeenyaaf kana jechuun unearned revenue jechuun mataa isii sirreessee maallaqa yoo sirraa fudhachuu baate jechuudha. Abbaan mana rifeensaa sun maallaqa sirraa fudhatee rifeensa isii sirreessee osoo maallaqa sirraa fudhatee yoo hafe for that very this is known as accrued revenue, the revenue that are already earned but not yet received in cash. Maallaqaan kan fudhatamin jechuudha. Kanaafuu gabaabsee yeroon isinitti himuudhaaf yaadu xiqqisha wanti tun xaxaadha gizii gabbuuni. Kanaafin itti rakkachuu jira isinitti himuudhaaf. Deferrals or prepaid expense jechuun expenses that are paid in cash before they are used or consumed. Osoonii fi baasii tokko jechuudha. Baasii waan tokko bitachuudhaaf baasii baastee kafaltee jirta. Garuu waan silaa baasii itti baaste san still now hin arganne akka jechuuti. Unearned revenue jechuun immoo namni tokko yoonii fi kaampaanii tokko qabaate yookaan biizinesii tokko qabaate biizinesii isaa kana keessatti maallaqa fudhatee jira. Garuu immoo silaa maallaqa itti fudhateef san hin raawwanne jechuudha. Accrued expense jechuun immoo expense incurred but not yet paid in cash. Kana jechuun waan silaa fudhachuu barbaade tokko fudhattee jirta sitti. Garuu immoo maallaqa hin kafalle. Akka waan salafaa yookaan duubee yookaan jechuun osoo maallaqa hin kafalii waan fudhattee sin jechuudha. As ganaatti kafaluu teessu. Account revenue, accrued revenue jechuun
revenue earned but not yet received in cash. Mataa namaa tokko rifeensa namaa tokko sirreessitee maallaqa yoo fudhachuu baatte this is now not accrued revenues. Mee babal'inaan babal'isnee ilaallu isaan kana. Let us see in detail and with practical examples. Here prepaid expense or deferred expense jechuun postponed expense jechuudha. It is already paid before using service or property such as prepaid rent and prepaid insurance. Maallaqa kafaltee jirta garuu waan isa kafalteef san still now hin fayyadamne yookaan consume yookaan hin arganne. Mee fakkeenyaan ilaallu isaan kana. The inventory of supplies on March 31 is determined at that 819 in on hand. The amount to be moved from asset account to expense account is the on hand is 960. Kana jechuun maal jechuudha? Qarshiin jalqaba namichi harkaa qabu tokko wanni isaadhaa jalqaba isin kannamee ture nu kannamee ture eebisiin isaadhaa wantiin sappilaayin namichi jalqaba bite sappilaayin jalqaba namichi kan bitame qarshii 1850 yookaan waan qarshii 1850 tilmaamamuutu maal ta'ee bitame jechuudha. Sappilaayii jalatti kan jiru jechuudha. 1850 haa ta'u ni bitame. Garuu gaafa guyyaa maarchii 31 waan harka namicharra jiru qarshii 800 fi yookaan doolaara 890 waan tilmaamu qabu. Kanaafuu waan ni gubate jechirraa jechuudha. Ka gubate maal ka gubate maal ta'e agartee already expense ta'e yookaan kan itti fayyadame qarshii yookaan doolaara 960 jechuudha. Supply expense jechuun expense already when expense is increased we should have recorded them under DBT jechuudha. Expense gaafa increased DBT jala galmeessina. Kanaafuu supply expense keenya kan ittiin gubate kan hojirra oole meeqa 960. Supply keenya immoo when supply is already by the way supply is recorded under the asset when supply is decreased it must be recorded under credit. But when the supply is increased, it must be credit. As here, supply expense jechuun it is contra account of supply jechuudha. Faallaa account supply kanaan ta'a. Kanaafuu 950 it is expense. This is the expense also, but that is reduced in supply jechuudha. Qarshiin 960 tun. Prepaid rent was used for 1 month. March. Kana jechuun ji'a sadiif wanti godhee ture. Ji'a sadiif kireeffatee if dura kafalee jechuudha. Abbaan kaampaanii qabu kun akka waan akkasii jechuuti akkasiin naa hubattanii. Ji'a sadiif if dura kafalee. Ji'a sadiif tootaalii waan inni kafalee qarshii 200 fi yookaan doolaara 200,400 kafalee. Baatii takkaaf jechuun laal. Waan manziin already itti fayyadamee jira jechuudha. 200,400 baatii sadiif yoo kafalee baatii takkaaf immoo meeqa taa'aa jennee yoo laalle waan over 3 jechuun baatii sadeen keessaa takka yoo fayyadame 200,400 kun immoo baatii sadiitti gizee qoodne 800 ta'a. Waan 800 kun waan baatii takka already gubatee jira. Gubachuu isaa kana immoo ittiin beeknu rent expense yookaan baasii kiraadhaaf jecha nuti baasni sun jechuudha. Baasiin kiraadhaaf nuti baasni sun it is increased by 800 but prepaid renting keenya immoo meeqaan irrate 800 irrate jechuudha. Akkasitti hubattan. Isaan kun waan akkasiiti mudii saniin qabattan jechuudha. Waa'ee accrued fi prepaid expense dha asirratti akkasitti hubattanii. Plant asset. As time passes, equipment loses its capacity to provide useful service. This decrease in usefulness is a business expense which called depreciation. Kana jechuun maal jechuudha? Hammuma yeroon darbu tokko pilaantii jechuun gaa biqiloota ittiin fudhatina isin. Plant asset jechuun fixed asset yookaan qabeenya dhaabbataa jechuudha fakkeenyaaf. Building adda addaa ta'uu danda'a. Wantoota yeroo dheeraadhaaf wantoota akka makiinaallee ta'uu danda'anii. Wantoota dhaabbataa akka warshaa adda addaa ta'uu danda'anii. Isaan kana hunda yeroo fudhanne
maal jedhamanii plant asset jedhamanii jechuudha isaan kun. Plant assetiin kun yeroonii fi dhawaatuma urmiin isaanii dabalaa deemtu nama fakkeenyaaf ati konkolaataa tokkoo bitte waggaa jalqabaatii fi waggaa lammaffaadhaa productivitiin isaadhaa waladdaa waggaa sadaffaarratti akkasuma waladdaa afuraffaatti decrease ta'a deema. Hir'achuun isaadhaa decrease ta'uun isaadhaa kun maal jedhama depreciation jedhama jechuudha. This is the decrease in usefulness of in business expense. Expense keessuun jechuudha baasii baasuu jirtu sun jechuudha wanni sun. Kanaafuu wanni kun depreciation jedhama. This expired portion of the cost of plant asset is both expense and a reduction in asset. Baasiidhaasi waan baasii ta'eef garuu immoo qabeenya keessattis reduction ta'a jechuudha. Digesting entry to record is debiting depreciation expense are called crediting accumulated depreciation jedhama jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Digesting entry to record is debiting depreciation expense. Depreciation expense jechuun debitii goona. Maaliif jennaan expensiidha waan dabaleef jechuudha. That is the expenses due to the depreciation jechuudha. Yookaan gubachuu yookaan usefulness isaanii dabalee hir'isuu isaanii baasii ati baaste jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma reefu isin jee konkolaataa tokko yoo bitte gadi tajaajilli inni isii kan waggaa tokkoffaa fi waggaa lammaffaa waggaa sadaffaa waggaa afuraffaa akkasumas waggaa digdammaffaa yoo tures tajaajilli inni isii kan gabbu'aa dhufa. Gabbuun isaadhaa sun jechuudha. Vaaliin isaa gabbuun sun baasii ati baaste depreciation expense baasii hir'achuu tajaajila kennuu konkolaataa saniiti. Kanaafuu maal jennaani depreciationiin kun maal ta'a expensiin isa depreciation expensiin kun increase ta'a jechuudha. Kanaafuu debited goone expense waan ta'eef. Garuu immoo credited accumulated depreciation jechuun this is known as what? Credited accumulated depreciation jechuun accumulated depreciation jechuun depreciation walitti qabame san jechuudha. Accumulated depreciation is contra account of asset jechuudha. Asset contra account jechuudha. Wafatana irra dhufu malti wanta na qabadda. Contra account of asset is known as accumulated depreciation. One of contra asset account jechuudha. Kanaaf akkasii qabatanii credit jechuun gadi bu'iinsa walitti qabame san jechuudha. Mee kana fakkeenyaan ilaallu. Illustrations. The estimated amount of depreciation of photographic equipment or for the month is assumed to be laal. Amma fakkeenyaaf maal jechuudha? The estimated amount of depreciation photographic equipment karee jalqaba video darbe keessatti hojii ilaalaa turre sun maali? Qarshii $100 fi yookaan $175. This is depreciation expense. Baasii sababa depreciationiitiif nuti baasii. Kanaafuu depreciation expense keenya meeqa? Qarshii $100 fi $175 jechuudha. Garuu accumulated depreciation keenya immoo laal depreciation keenya kanaan expense ta'e accumulated increase ta'e jechuudha. Accumulated depreciation gaafa increase ta'e credit goona. Kanaaf contra account of asset yookaan asset contra account jedhama jechuudha. Accumulated depreciation. Kana jechuun equipmentiin keenya gaafa increase ta'e maal jala keenya debit goona. Gaafa decrease ta'e immoo maal goona? Credit goona. Accumulated depreciation jechuun immoo hir'achuu equipmentii sun jechuudha. Equipmentii meeshaalee nuti qabnu sun gaafa decrease ta'an accumulated depreciation dha jechuudha. Kanaafuu akkasitti keenya accrued expense. Accrued expenses are accumulated expenses that unpaid or are recorded, such as unpaid or unrecorded amount of salary for employees. Employeen tokko nu hojjetee yoo nuti isaa kafaluufi baanne jechuudha. Yoo nuti isaaf kafaluufi baanne jechuudha kun. Yoo nuti nama nu hojjetu saniif kafaluu baanne waan ganaa nuti kafaluuf teenyu san jechuudha. Idaa namaadhaaf agartee namni nu hojjetee waan binnees ta'e garuu immoo waan hin kafalamiin jechuudha. Accrued expense jechuun. Expense already accrued yookaan argamee jira jechuudha. Argattee jirta waan silaa barbaaddu san garuu immoo maallaqa hin kafalle jechuudha. Kanaafuu liability ta'e jechuudha. Idaa namaatiif akka idaatti ilaalama. The debit of 575 on March 30 and 27 salary expense account were bi-weekly payment on Fridays for payroll periods ended on those days. Kana jechuun yeroo hunda torbaan lama kafala. Qarshii 500 fi 75 kan doolaara 575 torbaan lama kafala. Guyyaa 3 irraa kaasee hanga guyyaa 27 waan jiru
Salary expense kun maal baay'uu hiliidha jechuudha. Torbaan irraa torbaanitti baatitti hoggulama kafalama jechuudha. Yookaan torbaan lama kafalama jechuudha. Torbaan lama waan kafalamu on Friday for payroll trades. Guyyaa Friday kana dhumee salary expense on Monday and Tuesday. March 30 and 31. Total is kana jechuun maal jechuudha? 500 fi 75 575 meeqa goona 10 firra jalqaba 575 10 firra 575 yeroo 10 gisee goone meeqa ganda kannaa kana jechuun guyyoota lamaan kana keessatti jechuudha. Guyyaa lamaan kana keessatti guyyaa Monday fi Tuesday'dha. Kanarratti waan nuti argannu salary expense keenya salary expense waan nuti nuti kafaluu qabnu kan irra jiru sun hin kafalle garuu salary expense jala keenya jechuudha. Qarshii 100 fi qarshii yookaan doolaara 100 taati jechuudha. Salary payable kan ganaa nuti kafaluuf teenyu sun immoo maali? 115 jechuudha. Kana jechuun kana jechuun maal jechuudha? Guyyaa lamaadha jechuudha. Namichi kafalee guyyaa 27 kafalee. Guyyaan inni itti dhumu guyyaa Friday ture. Garuu guyyaa Friday. Guyyaa 5 hojjetan torbaanitti jechuudha. Kana booda maal godhe? Maarchi 30 fi 31. Friday dhume meeqon? 28 fi 29 guyyaa Saturday fi Sunday irra oole. Lakkaawamu akka jechuuti. Waliif gallajeetii yaada biqilanatti akka wanti hin taane guyyaa Friday dhume jechuun paymentiin kun sila kafalamuu qabu guyyaa Friday dhume garuu immoo Monday fi Tuesday guyyaa 30 fi 31 maaltu jira salary expense namicharra jiru jechuudha. Guyyaa isniinaatii fi yookaan guyyaa wiixataatii fi guyyaa kibxataadha. Maarchi 30 fi 31 28 fi 29 akka lakkaa'amneef fudhadha. Kanaafuu lama hiruu 10 baay'isuu 500 fi 75dha jechuudha. Lama hiruu 10 jechuun lama hiruu 10 waan inni itti ta'eef torbaan lamatti jechuudha. Torbaan lama keessa guyyoota 5 jiru wiixata amma jimmatatti warra jiran kana guyyaa torbaan lamaa fi torbaan lamatti akka yoo torbaan lama keessatti guyyaa 10 keessatti qarshii 575 yoo ta'e guyyaa lama keessatti meeqa hojjennee ilaalle maal goona guyyaa lama keessatti meeqa ta'a jennuun jechuudha. Kanaafuu 10 hiruu lamaa lama hiruu 10 baay'isuu 500 fi 75 yoo goone meeqa argannaa 115 argannaa jechuudha. Kanaafuu kana jechuun maal jechuudha? 500 fi 75 kun dhibba shanii fi 75 yeroo fudhanii baay'isuu lamaa jechuun qarshii 100 takkaa 500 this is now as salary payment or accrued expense jechuudha. Expense sila harkatti jirtu maallaqaan kafaliin jechuudha asirra jiru. Kattee aan workishiidhaaf immoo viidiyoo itti haalu laalaadha. As keessatti waan inni isin jechuu barbaadu jiraate akka isinii galutti wanti addaadhaa bifa addaatiin isin akka isin hojjetamuu barbaadan. Riikoomandi na godhuu dandeessanii naa barreessaa. Subscribe naa godhaa. Namni biralleen akka subscribe godhuuf share walii godhaa. Wantoota biraadha akkan hojjedhu kan barbaadda yoo jiraate boqonnaa kana keessatti akka si jalaafee jira jettanii yaadda yoo jiraate akkaawuntiingii waanii kana keessatti naa barreessaa komentii naa godhaa. Karaa teelegiraama illee asirraan ka'a. Harkachuu dandeessanii waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa jaalladhaa. Nagaan naa tura.